Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keessanii uummata koo kabajamaa fi jaalatamaa. Egaan haala amma deemamaa jiru miidiyaa hawaasaa irratti dhimma koo irratti jechuudha. Haasaa koo kan jalqabaa fi kan isa xumuraa guyyaa har'aa halkan keessa dhufee dubbachuu barbaada. Haasaa darbe keessatti dhiifamni eenyuuf barbaachisaa, badiin irratti ta'amee maalinni, akkasumas immootu saba na jaalatu fi saba na kabajuuf dhugaan jiru isa kami kan jedhu eenyutu shiraan viidiyoon taane fi viidiyoo ta'e warratti dalagee narratti duula adda hin jenne narratti bane kan jedhu waan hundaa irra gahee, akkasumas viidiyoo kan koo kan dubbadhee fi viidiyoo namni sobaan narratti hojjete adda baasee miidiyaa kiyya gama yuutuubii akkasuma feesbuukii akkasuma tiktookii fi miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti dhugaa jiruu fi dhiifamneen nuuf akka barbaachisu kan isiniin ga'u ta'a. Halkan keessa sa'a akka Itoophiyaatti 8-9 jidduutti na eega. Dhugaan jiru maalidha? Eenyuudhaaf dhiifamni barbaachisaa? Eenyuudhaaf dhiifamni hin barbaachise kan jedhu viidiyoo kan koo kalaama kan koo kan isa dhumaa dhimma koo irratti isiniif ibsuu barbaada. Uummanni koo na jaalatuu fi na kabaju, akkasumas namoonni gareedhaan wal ijaartanii shira hin taane fi jecha hin taane naan jechaa turtanis kottaa affeeramtanii jirtanii dhugaa keessan fudhattanii dhugaa kiyya fudhadhee adda gallaa jechuudha. Sana booda dhugaa jiru isinitti mee na abaartanis na eebbistanis mirga keessanii jechuudha. Ani isiniif eeyyamee jira, duras na arrabsus mirga akka qabdan. Maaliif miidiyaan fayyadamtan kan keessanii waan ta'eef. Garuu haasaa kana kan taasisuuf saba na kabaju, ummata na kabaju, ummata na jaalatuu fi saba irraa dhaladheef ergaa kiyya kennuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa, booda wal argina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haati tante haadha isaati haadhuma tanaaf zamaan dizaabsanti bodiis paratanti mucaa qaamaan kaayiroo jiru malee sammummaan isaatu nama ta'ee jira jechuu hiriyoonni isaatu isa mustashfaa fiddee waraqaa ragaa yoo fidde malee mucaan kun maraattuu ta'uu danda'a. Akkamitti yoo kan jettan taate dubartii jechuun tajala jirtuun tilmaamina. Hayyuun jirti ta addunyaa hoogganaa jirtu. Sababa akkasiisa wallaalaa waan wallaalee jechuun wallaala inni wallaalee kana ammallee ani wallaalee dhiifama inni hin gaafanne eenyu caalee eenyu olii saayikolojiin isaa barnoota keessa darbe malee barnoonni sammuu isaa keessa hin darbine dhiifama ammallee isaan nu gaafadhu ennaan innuu nu gaafatuu qaba. Yoo du'e eenyu awwaalu jedha nuyi miti Oromoo kutaa 11tti awwaalu jira. Namoonni walii yaaduu caalaa wal beekuu caalaa waliif beeknu gowwaan kutaa cufa keessa jira. Hanga innummaan abba torba ofii herreegatee beekutti Arsii keessatti sinkoome keessa mandoo keessatti dhalatteettanii maqaa Arsiin kenninaafi. Hanga abba torbaa isaa himatee beekutti gidaaratti dhalachuu danda'a. Namoonni harma hodhaan nu bira galee namoota isa keessa I think nama tokko ta'uu danda'a. Ani bar reedi miti haati isaa yeroo gaggara galtuun boo'e. Maaliif inni dubartii Arsiitti keessa osoo hin taane haati isaa haadha kootee faranjilleen think before spook jette abdii waan tokko dubbachuun dura yaadanii dubbachuu. Mucaan kun yaadee dubbate xiyyeeffate bakka oolanirra bakka bulantu jabaatee mana kana hiika qaba. Manni wanti manatti galaniif deemanii waan manni bakka jiraatanitti namatti hin dhufneef manatti deemanii galan. Mucaan kun dhufee ammallee dhiifama jedhu malee nun gaafannu akkasii koomandooti miti akka Oromooti. Wallaalaa waan wallaalee haga ammaatitti wallaalee ummata kana miidhee hin beekne. Haadha teenna tabiyya jirtuu fi tabiyya namallee jirtu ayyaanni kun hin wallaale. Akkasumattuu miidiyaa kanarratti osoo hin taane keessan nama 5 hin maafinu hin kuufee hin du'e. Na baraara Oromoon kutaa 11 hojjechuu qaba. Haacaaluun barreeffa isaatti faarfamaa jira garraatitti. Inni mootuu ka dabre san hin ga'u. Nuti bar sirnaan ballee ofirraa qolachuun nama waggaa 8 qabsaa'edha. Mucaan kun immoo warra sirna 8 waggaa 8 qolatee ofirraa qabsaa'e san warra harmi murameef warra harki murame san biyya sanitti dhaladhee himata. Dubartii akkatti xiqqeessuun isaa hin bade naqalaan nafalaa jechuu qaba. Yookaan tam faarsee tam waliin jiraata. Kana jechuun barbaadee gabaabamatti dubbiin baay'attee farreetti hin fe'anii miira keessan seenee obboleewwan kookaas jala jirtan dhiifamu. مبروك القلب 6 ومن اوكي نرجع فولو ولزان قبل وان تيفي نبدا La cosa tocco vorrei ture. Abdi hukume. لا أنا أسوي إنما أسوي إما أسوينا أما حاسوا كفلا سلطاني فرماني حاسوا كنا مالك جلو الرجاهم برباچ سار نبا يروبا أما وان كان مقف يود بتاع ورني
fanni isaa maali furmaanni isaa maali kan jedhu irra gahaa hin jirru. Maali si haasawaa argiteer taasifnee dhuman qabne qofa yoo biraa bu'uu taate malee furmaanni kenna maali akka sirna hambaatitti illee akka sirna arseetitti illee akka sirna warra qijeelta gubbaa kana jedhuutitti illee maali falli waan kanaa hoo xiqqeenna kanaaf falli maali kan jedhu lafa kennee bu'uun barbaachisaadha. Amma nasikkoo mandoo kiyya ani kanaanitti mabruuk waan tokko buusee lafa bu'ee biyya san keessa namoota gurguddaa jira. Namoota jabaa kan akka sheerriyaa Fahamee ka biraanis namoota biraa himuunis isaan iyyuu gaha jedheetti ba'an. Maarree hambiti kaleessa gaafa waa waliin jette gaafa waa waliin dubbatte gaafa sirna keessaa baatee waan hambiti hin qabne waan hambayyo hin qabne waliin jette ta'eessa geettu jecha wal gaafatan ta'eessa geettu jecha waliin waa jedhanii akka naan jedhamu akka malee naan jedhe jecha wal gaafatanii kana osoo gaafatte abbaa keenya isaan illee lafa san jiranii isaan illee nama bucaa kana bira jiranii isin qaamaan nama kana bira jirtanii dhattanii naa gaafattanii maaf tana jette jettanii naa gaafattanii jirtanii maaf tun afaan isi baate jettanii naa gaafattanii jirtanii yoo naan gaafannee hoomaaf naan gaafatin yoo naa gaafatte hoomaan isin hin jedhe jecha hambiti wal gaafatte akka kanaa ol akki biraa waan godhamu jiru irratti fakkaatu argiteerta nama tokko kiyyaa miti lakchu jetteetti badii itti murtee wanti itti kennitee badii itti murteetti biraa galuufu hambaa waa wal gaafatte sirna hambaatiin waa wal gaafatte sirni hambaa sirni arseetu sirna jajjaba sirna argiteerta du'a caalaa gadi si fageessu waan ta'eef sirna sanii yoo wal gaafanne sheeticha illee gaafanne sirna sanii waliin deebinee waan jenne yoo waliin jenne bareeda jedheetu nin tilmaamaa akkas yoo goone hoo akkamitti ilaaltamnee sikkoo mandoo waan jette jedhu. Bareeda abdi Atu fitte maal godhaa dhaqaqittee jedhe nam tokko gaafa diinoomsitu waan diinesitu waan diinuudhaafi miyuuti godhamee namni dhaamis hin qabu. Waalaikum salaam. Artii isaa raabsan hin jiru. Maa kijibdan? Kijibdoota. Kanaaf Areedii Adam gadi bayi dhiifama gaafadhu. Nuwanni sirraa eegaa jirru amma si jaalanna akka nama tokkootitti. Anamma akka nama tokkootitti wallahi hedduu si jaaladha. Hedduu natti tolta. Ani baay'izawee nama naman arrabsine waa'ee gandaa nama naasofne eenyumayyuu haa ta'u hin jaaladha. Wallahi hin jaaladha. Wanti an si jaaladhuuf kanuma malee waan biraas hin beeku. Waan biraati jaaladhee osoo hin taane gandummaan qabdu hedduu akkas waan namaa naasoftu garuu waan akkana taate afaan si alba'ee waan akkana haasoftee qofa giraa natti nagabba'ee erga kaleessaatii waan keen dubbanne gaarii makee dubbataa ture ammallee warra si jalaan dhufee hooleyyii biyyatti harree gudeedee malee takkaa dhiira dhalaa gudeedee hin beekne qofa waan akkasii irraa dubbadhe malee kaleessisi jechuudha warra siin sababeeffatee jechaadha reediin sababeeffatee dhiirri hooleyyii ni jirti meta kunoo biyyatti harree malee takkaa dhalatti makamtee hin beekne tunniin jechuudha akkasii sanniin kaleessirraa arrabse malee sintu ini adalee sintu ini larreedi si arrabsutti hin jiru garuu gadi bayiitii dhiifama gaafadhu. Gadi bayii dhiifama gaafadhu. Isinitti balleessee jira. Shamarran artii itti balleessee jira. Dhiira artiisis itti balleessee jira jedhi nu gaafadhu. Dhiirri artii maaf akkana yoo jettan ta'e nu miidhanu akka nama tokkootitti nama yaadu. Dhiirri baalee galatooma shamarran ta'e ajooftu maaskiitti godhatanii isintu nurraa qaqqabaa jette. Lammaffaa dhiirri bangaalee galatooma isintu maaskii godhatee nurraa qaqqabaa jette. Akka waan dhiirri arsii keessa takkaan hin jirre gootee jechuudha. Dhiirrummaan takka akka arsii keessa waan hin jirre wayititti akkasitti irraa haasoftee jechuudha. Kun yoo kanama gubu ta'e, kun yoo warra dhiiraan nun dubbisu ta'e, bakka nuti dayyuusii jedhamne bara akka dayyuusaatiin waamamnaa jechuudha. Akkuma ta'etti shamarran ta'e arsiin hunduu bangaalee fi baaleen qabdi jechuudha. Nuti ammoo dhiirri arsii keessa hin jiru. Akkasitti fudhannee cal'ifna. Kana jechuun dayyuus jechuudha ofirra cal'ifna. Waan si kabanyuus si arrabsaan jirra kabajaan si gaafataa jirra garuu baru mataa kee galabbanne ammoo dhukkee sirraa kaasuu deemna la si galee mireedi har'a kabajamaan si gaafataa jirra gadi baatee akka afaan si alba'etti dhiifaman gaafattu indidda akkuma jette ani arsiintu hidhee maarroo jettaami dhukkee sirraa kaasuu deemna suuraa keetiif jaartii teetii hunda waliin gaggalabbanne dhukkee sirraa kaamna
dhageeffadhu ana tokkochaa miti mana guutuutu banatee keessirraa kaasuu deema jechuudha. Kanaaf waraana qaba jettee akkas waa duubatti warra arraba aslii hidhattee gadi baateen dhiifaman gaafatu taanaan gadi baatee dhiifaman gaafatu taanaan ganaa muka si cabsuu deemna. Gadi baay'ee dhiifama gaafadhu. Kalaas nu amma dubbiin maame waamee qanutti fakkaataa jirti. Tokkoffaa shamarran arsii gaafa akkasitti ajooftu jettu. Kanaaf shamarran arsii waan oolumaa galatti guutuun hin ajoofti. Shamara arsii sana ajooftuu ofirraa hiite shamara urgooftuu fuutee akkasitti fudhannee sitti deemaa jirra waan ta'eef akka dubbii kana akka wallaalaaf kun gara malitti hin hiikine yoo barbaadde gadi bahi dhiifama gaafadhu. Walumaa galatti arsii tuyite shamara arsii tuyite miite dhiira arsii tuyite jirti. Kalaas namni siyaasaa agartii tanaa yoo hin faamatin yoo fahamee tanan dubbatin innu dayyus jedhama. Kanaaf gadi baatee dhiifama gaafatta alaa wasaala namni hin dogongora waan ta'eef waan dogongorte irratti eenyuun dogongora kompiitarri osuma asitti dalagu yeroo takka hallagee sarkaa duuba faa deebi'a dogongoree waan biraa faa fida waan ta'eef ni dogongora eenyu ilma namaati miira keessani seenaa eeni seen namni yeroo miira keessa waan haasa'u beekaa hin beeku waan dubbatu beekaa hin beeku sirra laallu garuu irra deddeebitee bakka ani arsii eessatti maqaa dhiira arsii yookaan shamara arsii eessatti tuqe jettutti ammoo qaanfadhu duuba deebi'i. Viidiyoon kee kalaayibii irra jirtu ni jira. Kalaayibii irraa haasofte amma viidiyoo ana sirra haasa'e kana yeroo gadi deebisee daawwaloot godhee dhageeffadhu. Maal dogongoree maal haasa'e maal jedhee yoo barbaade ediit keessaa godhee fokkattuu keessaa baasee gaarii baasuu nan danda'a. Kanaaf atis nama miidiyaati hundaa dandeessa waan ta'eef si beekna nama miidiyaa ediit gochuu danda'u viidiyoo ediit gochuu danda'u waan ta'eef dhageeffadhu badeen ati dhibbumaa dhibbatti badii ni qabda. Eeyyee ni qabda bibi. Gadi baatee dhiifama gaafatta hin gaafattu alaa wasaala. Har'a ajandaa boru ajandaa nu jibbisiisuu baateet nu itti oofnaa jechuudha. Itti oofu. Siigalee wallahi kottuuti ati dhiira ati yoo hayyuu taate yoo akka sammuu qabaatte abba bar naasir gaafa gadi bahee bar walii galatti shamarran Oromoo tanaaf guutuu warrabsee bar ati guutuu osoo warrabsite rakkoon qabu namni sitti naaru bar odoo shamarran teenna jette shamarri si arrabsite yoo xiqqaatillee arsii qofaa miti shamarri kutaa biraa si arrabsaa turte kijibaa. Walii galatti gadi baatee odoo shamarran teenna tan arrabsite akkana jette namni sirraa dubbatu hin jiru namni sitti aaru hin jiru namni si komatu hin jiru jechuudha. Garuu maqaa keessatti ammoo gadi qabdee akkas jechuun kan kee inuma dogongora guddaadha. Dhuga mareedi ati nama beekaadha namni garuu faaxeen tun beekaa siin jettee ani hin beeku beekumsa keetis si cabsuufillee osoo hin taane maaliif wanti keen argine waan ta'eef. Dhugama yoo beekaa akka jedhamu sana taate yoo akka faaxeen si faarsitu san taate jechuudha. Siigalee faaxeen si jala salaattu yookiin faaxeen maal si goote feemas si goote suni yoo akka jarri haasoftu san yoo dhugaa ta'e ati dhugama beekaa akkasii taanaan arsii tiyya sinitti balleessee jira dhiira arsii si diqqeessee jira afaan tun alba'ee dhiifama maalish dhiifama jettee gadi baatee dhiifama gaafattaa jechuudha. Nu waan biraa sirraan barbaannu bara. Namni dogongora waan ta'eef dogongorteer ta'ee dogongortee dhibbaat dhiirri beekaan jechuun dhiirti jabduun dhiira dogongora ofii daftee kaafattudha malee dhiira waan dogongortisan deebitee dogongoreedha jettee dhiifama gaafatte malee gadi baatee anumaan balleessine mee maal dubbadde waan arsii mee maal dubbadde waan akkasii ka jettu dhiiraa miti sun dhugaatti nutti himnaa laala sun dayyuusi wallahi dayyuus namni osoo beeku jechuudha maanna godhaniif yookaan akkasii faasofti sun ati dayyuusa. Kanaafuu dayyuusa keessatti lakkaamoo jetti gadi baheetii walumaa galatti arsii dhiifama gaafadha bibi waa sirraan barbaannu ajandaa sirraan barbaannu ati keenyaa si kabanyaa jabaa fi abba jabeeffataa si jabeeffanna yoo jabaa taate siigalee yoo hoolaa akkuma warra hoolaa keessa taa'ee nama arrabsuu kanatti hoolaa sammuun kee hoolaa ta'uu baatte gadi baheetii dhiifama maalish isin balleessee jira afaan tuna albahee dogongoree jira jettee gaafachuu qabda. Kanan taatu taanaan atillee warruma hoolaa san jechuudha. Warruma hoolaa san keessa sila koobnaa dhukkee sirraa kaafna sammoo sidii sun deemnu la kalee sirraa dubbanne adda sidiifna sitti fakkaate boru leeftaan echaamtu san illee torbaanii miti aga ji'a tokko sii galee. Ani amma maaliif na arrabsitan mi amma warri na arrabsitan maaliidhaan maal abbaa keessaniitiif na arrabsitan deemtee hoolaa ta'een eeggattu maal godhu jala kana deemtee na arrabsitan. Baay'ee barammoo warri na arrabsu warra akkam yoo beeytanii warra inni kalee faarse jechaadha. Dhiirri akkasii sun galatooma warra jedheen na arrabsaa jira. Ni argaa bara nama koomentii keessanii argu isiniif fakkaate koomentii isin barreessan takka na jalan tartu.
in argu sinitti fakkaatiin beekaatuma komentiin dubbe wanti ibsini dubbisuudha malee anan arrabsinaati tiyee maadhaqaatii warri arrabsitan dhiifama gadi bayi bakka kana balleessitee jirta sa viidiyoo irra deebinee sin dhageessee nuure balleessitee jirtaati dhiifama gaafadhu allaqi dhiirri ammoo kutaa biraa ammoo waan akkanaa kana keessa galtanii yeroo akkas fafakkeessitan ammoo wallaahi osoo amma akka dheengadda dhiirri baalee galatoomaa isiniin jechuu baate dhiirri yookaan dhiirri baalee ho'i jedhee dhiira baaleen keessaa waa maqaa dhahe hundi mana miidiyaa kana guutuudha reedii mataan isaa akkana gaggalabatame kanarraa dubbata maa wal sobna wal kijibuun hin barbaachisu dhiisa wal sobboon hin barbaachisu isinii galee hadda nama tokko faarseef nama sana jabaa gootanii akka namni sun dogongora ammoo hongorina isinirraa hin barbaachisu borullee akkasumas sii dhufte waan ta'eef dogongora akkasii naasa'inaasi warri fakkeeffattanii amma isaan fakkeessitanii mucaan kun waggaa tokko arrabsame mucaan kun akkas ta'eera maarroo ta'eera akkas jettanii irraa dubbattan kuni dogongora isinii galee dogongora tokkoffaadha shamarran ajooftuudhaan maaskiitti godhadhaa jedhe lammaffaa dhiirri akka waan dhiirri tokko arsii keessa hin jirreetti dhiirri bangaalee galatoomaa dhiirri baalee galatoomaa kana dhiirri arsii keessaa hoo akkamitti ittiin dhagamame akkamitti ilaalta waan ta'an ana garuu natti dhagamee akka nama tokkotti akka nama yaaduu tokkotti natti dhagamee nus dhiiruma arsii keessa dhalanne waan ta'eef viidiyoo sin dhageessisaa waan Ora geeffadhu. Ani amma barkanatti dhagame dhiira baalee faarsu rakkoon qabu haa faarsu dhiirri baalee Oromoodha haa faarsu dhiirri baalee Arsiidha Arsiin baalee tokko nu rakkoon qabu kanaa miti kan nu gubu hayya dhiira baalee faarse dhiira Arsii dhiira Bangaalee maal godhu nurratti faarsu maal barbaachise mee dhiirri shamarran Arsii Bangaalee fi dhiira baalee malee dhiira Arsii biyyaan bultu jechuudha mee maa barbaachise ani katti na gube kana dhiira baalee jettee faarsu rakkoon qabu ati jaraa faarsitu nu faarsitee jirta garuu dhiira Bangaalee galatoomaa namni lakkoofsa Bangaalee qabdannaa erga jaratu nurraa gadi qabe jechuun bakka sanatti balleessite moo balleessine reedii injirta reedii si argaa balleessite moo balleessine balleessite si galee garuu bakka ati gadi baatee dhiira baaleetiif dhiira Bangaalee jettutti kun anu Bangaalee anu beka afaan Bangaaleen beekatti si muume anu afaan Bangaaleetiin ready yaa Bangaalee maali afaan jiraatiin kootu jechuun aawo jechuun afaan indiitiin afaan Bangaaleetiin maalisa mee warra afaan Bangaalee beektan jala kana jirtanii yaa Bangaalee kaamanii fi jaartii fi ready itiniin fi mawjuud wati waahid adaa kun arabiidha Sakami gafana rabati yake mali koi di ani haga Bangaalee dhufee shamarran Arsiitiin irratti faarsu mali takkattiin kennuuf yoo Bangaalee jaalate rakkoon qabu kuno sila quufee jechuudha nu miskiinni takkatti yudhamni akkana taa'aa jirraati haga dhiira Bangaalee irratti faarsaa oltu maal kuno jaartii babbareedduu qabda takkattiin kennituuf Bangaalee maal rakkoo qaba haga jara nutti faarsaa oltu taitee takkatti sadaqa fi sabilillah yanta Bangaalee koesi lakkoota tokko afaan jarano hiikano kenna ga yotin kennituuf takkatti taitee erkattee taan hodduutti gargalchitee taani dagaleen itti gargaltee bira dhaabatu takkattiin kennituuf habibi maali maal rakkoo qaba sadaqaa jedhama sadaqaa jedhama haga dhiirri Bangaalee galatooma jettee nurra faarsaa ooltu maali takkatti maan kennineef takkatti sadaqaadha jettee Bangaalee tokko waamtee naannoo keessan hin jiru ittiin sadaqattu maali nuti nu ongenne nu dhabnee kunoo jaartii dhabnee nu Arsii keessaa yoo dhabnee akkanattiin kophaa taa'aa jirra galatoomaa jaartii dhiirri Bangaalee jettee Bangaalee nurratti faarsitaa bibi maali
amma akka waa hedduu dubbannu nun godhinaati walumaa galatti reediin gadi baatee dhiifama ni gaafatta hin gaafattu gadi baatee ammal afoo warri sadaqaa kunillee na darareera bii keessan sodaadha mi'aaniin kun sadaqaa beekaa rabbii jedhaati anamma sadaqaa kana seenee baradhee sadaqaa waan akka leencaa durree hantuuta kana namni na daddarbee jennaan wallaahi oduu dhiisee walii achi gala kursii bitadhe dhiisaa natti hin ergatinaan sadaqaan barannee hin beeku mi'aa fi hadhaa isaas hin beekuun ergatina mataana nyaatee abbaa ummanni mataa qulfii guyyaa ke moo kaayiroo jiran asii ammanni akkas odii jiru manfuu akka jiru nan beeku sammanni maal taatan qoyaasin aboo narraa itti himaa warra natti ergaa ilala kanaaf mee warri jala kana jirtan namichi kun balleesseera gadi ba'ee dhiifama haa gaafatu waa irrattan lakkoofsa dhiifama haa gaafatu jettan lakkoofsa 5 barreessa namichi kun dhibbatti arsii xiqqeesse warri jettan lakkoofsa 5 barreessaame 5 lakkoofsa 5 mee baay'inuma nama jala na jala jiru kana laalaa qoyaame kutaa biraati moo warra akkanumaan garee isaati garee warra hooleyyii kana ni jiraame hooleeyyiin illa kun ola dhibbatti akkati balleessite laal habiibi aboo nutti hin ergati naana alaabu shaklak la dhibbatti namicho gadi ba'iitii dhiifama gaafadhu hundi namaa si jaallata hundi namaa si kabaja reedii wallaahi namni hundi si kabaja dhalaa miti dhiirru si jaallata dhalaa miti dhiirru si kabaja akka dhalaati si jaallata dhiirru jechuudha amala keetiif garuu gaafa waan xiqqoo akkasii sirraa argan ammoo hedduu honolaan lakkoofsi 2 maali 5 barreessaa isiniin jedhe warra mataa qulfi 5 barreessaa namtichi kun dhiifama haa gaafatu gadi ba'ee warra kun ola reedii kingi jetti barkuna warri maqaan baale jedhu reedii mafaarsan bakka reediin badiin qabu baga itti cabse baga akkas nuun jedhe isinii ta'eera bara bibi boru tokko dhufee ka amma akkas jedhee isinirraa dubbata ka teessanillee akkas jedhamee gaafsan hin calliftaniif wallaalla gaafsan hin calliftan moon dubbattanii wal argina adda afaan hin baninaa isin warri reedii kingi jettan nuti barkiingummaa reedii barkiingii miti yoo barbaade mootummaa Ameerikaa ta'u nuuf nu gaarii nu gammachiisa malee ittiin gaddinu ittiin hinaafnu garuu bakka nu diqqeessetti bakka inni nu diqqeessetti irraa dubbataa jirra malee bakka inni saba keenya diqqeessutti bakka dhiiraaf shamara keenya diqqeessutti garuu callisnee irratti hin laalluudhaaf malee nuti jibbaa isarraa hin qabnu. Isinii galee abdii dhiisii ani wanti haga dhiisuu hin deemu haga reediin dhiifama gaafadhe jedhee gadi ba'ee viidiyoo isaa dhageeffadhutti ima dhiisuu hin deemu leeshi dhiisna yaani. Kana gaafa dhiifne maal furraa dubbannaa yure namni dhufee namni ka kennummaa wallaalaan keenya jaahilli jechuudha jaahilli keenya hoolaan akka hoolaatitti gadi ba'ee saba keenya yookaan nama keenya jalaa diqqeessu sabni biraa dhufee afaan nurra xaragataa bargaafsan ka isaaniitu akkanatti diqqeessa nuti maal abbaa isaaniiti jedhanii ka fedhe dhufee bara afaan nurra xaragachuu danda'a afaan baaldii godhee akkamittiin deemna abdii dhiisi kettan inde wallaalaa gowwaa akka keetii kanarra dhooftee yoo dhiifama gaafachiisin boru jazbaan akka keessanii kun dhufeetuma arsii diqqeessuu deema yookaan shamara arsii diqqeessuu deema yookaan dhiira arsii diqqeessuu deema ta'uun qabu jechuudha. Kana dhiisi warra akkasii ajandaadha maarroo jettan isin dayyuusi. Dhugaa rabbii isin warra saba keetiifis dayyuusi warra nama keetiif dayyuusi warra amantaa keetiif dayyuusi warra dayyuus jedhamtani isin warra akkasii dhugaa barbaaddan taanaan. Isinii galee warri amma dhiisi ajandaadha maarroo jettan nu dhiisi reedii itti rakkoo irraa qabaannee hinaaffaa isaa qabaanneeti miti. Gadi ba'i balleessitee jirtaatii dogongora miira keessa seentee afaan dosii albame afaan dosii alba'ee dhiifama gaafadhuu jechuun jirra malee nuti reedii ajjeesaa jechuutti hin jirru. Reediin kana jechuutti hin jirru. Kanaaf warri dhiisii abdii akkasii miti akkana ajandaadha jettani boru hadha walitti qabee shamarran teessan ajooftuudha maaskii malee itti godhuun hin danda'amu jedhee akka inni itti godhee arge mungkin shamarran inni godhee arge akkas ta'ee hin beeku garuu ayidoonko ani agarree akka kiyyatte jechuudha. Shamarri inni waliin ciisee shamara arsii maaskii godhatee waliin ciise ani hin beeku. Dubbiin amma gaafa akkasiillee dubbii waa hedduutti illee nama faallesitillee waa hedduutti hiika hedduu qabdillee jechuudha. Gaafa akkas jette shamarran arsii maaskiidhaan akkas jette gaafa jettee dubbiin hiikamuu qabdi. Hin hiikamti waan ta'eef gaafsan rakkoo. Kana jennaan namni tokko kan gadi ba'ee bar kutaa namaa keessatti kutaa namaa arrabse tokko wallaalaan kutaa keetiillee wallaalaan san jala deemee booda si arrabsaa amma callisanii ka kutaa biraati kutaa isaa arrabsa kun beeytani maali wallaalaan akka isaa sun borullee isuma jalaa deemee boru jimmaan arrabsa yookaan harargee wal jalaa tamaarti waan ta'e.
warri maqaa profaayiliin isaa afoon baale jedhu reedii kiingii malee waan biraan dubbatu komentii isaa dubbitu wallahi reedii kiingii weelaala komentii qaataa dubbisaa oddi warri bakka profaayiliin maqaan isaa jechuudha afoon baale haa ta'u duubaan baale taanaan saala reedii kiingii ma jedha garuu nama maqaan isaa namni profaayiliin isaa tokkochi arsii jedhu namni reediin akkas jedhe hin jiru argitani Oromoon tun bar nama wanyaachisu kana bar inuma beeti bar ajandaa itti wanyaachisan kana ni beeti bar amma silaa osoo sammuu qabaataniif warri akkasii suni akkas jedhamuu hin qabu arsiin shamarri arsiit akkasa jettuun sun teenna kama baale sani jettanii irraa dubbachuu qabdan malee akkas jedheettanii I don't care ni garuu naan galu dhugaa rabbiisi warra nama wanyaachisu jechuudha warra wanyaachisu warri amma jala kana deemtanii reedii kiingii reendii maarroo jettan kun jechuudha sini galee isin wallaaltota akkamitti yoo jettan anama nama tokko ka'ee jechuudha namni tokko baaleen keessaa jechuudha baaleen keessaa ka'ee shamara baale takka yoo dhiqeesse dhaqee nama sanirratti duula wanti kun dogongora jedhee afur qaabachuu qaba malee dhugaa jedhee reedii keenya nu faarsee akkas jedhee irraa dubbachuu hin qabu sun dogongora la dadhabbinallee tokkoffaa jechuudha barbaachisu nagalchime kanaaf akka nama tokkootitti reedii ammallee irra diddee qoy maaliif taaftaabiin koone yaa akhi laa hawla quwwata illaa billaahi maali kun ummanni hinaaffaan jala kanatti wal gahe garima wanti qofa warra jala kanatti na laalu kun rabbi jiraati mee taaftaabii 15,000 qubaan gatta taabii gootanii bar namni baay'ee yeroo nama laalu barra akka wanti yoo wanti taaftaabiin koone wanti furraa nama darbata abba ummata jinqii kun maali yaake ummata taaftaabiin garaa nyaatutu waa dubbatame namni tokko dhufee gaafa sagalee sii ta'u gadafee gaafa dhugaa tokko dubbatu isin nama waan dandeessaniin godha sagaleen qabdanii dandeettii waan akkasii dubbachuun qabdanii namni walirra dandeetti homa qabu wal qarqaara waan ta'eef ani yoo gadi bahee rakkoo nama tokko dubbadha isin rakkoo kiyya yoo wanti taatan isin taaftaabii godha koppiliinkii naa godha hin dandeessanii mi ani bar bakka kiyya qofa bu'eetii miti barka dubbadhu yeroo dubbadhu kana nama meeqaa bakka bu'ee dubbadha nama dubbachuu hin dandeenye ka garaa keessatti gubatu kaalkanii guyyaa dhugaa akkamitti dubbadha garuu dubbachuu hin danda'u dhageettiin qabu fooloon qabu jedhee rakkatee asirraa iyyuu meeqa jira nu bakka kana bakka buuneeti ka dubbannu isin yoo taaftaabiin harka keessaniin gadi qabdan garaa isin nyaatti isinuu dayyuu si maal abbaa keessanii as jala teettan maaluma godhu as jala teettan mee namni gadi taaftaabii maqubaan gadi qabee taaftaabii namaa godhee ummatuma kanallee nurraan dhorgin jechuudha ummanni silaa akauntiin irraa gubaa jira asumaanillee wanni isin barbaade isin beeksisi yoo jiraate abdii BBC abdii miidiyaa BBC salgaffaa oduu gadhiisee jira wanti akkanaan jalan tartu oduu waliin makalaal oduu lola addunyaa arfaffaa akkasuma maalisa haga oduu 4-3 oduu ajaa'ibaati dhaqa laala deema abdii miidiyaa BBC salgaffaa jedha barreeffadha salgaffaa abdii miidiyaa BBC gootanii qubeessi itti sarchi godhaati haarawa bane waan ta'eef nama bira ga'uu hin danda'u dhaqa laala gadhiisee jiraan wallahi gadhiisee jira oduu